سلامتا تيسني سول دربا سلامتا نونجا ورمنا خيس يروني سلامتا تيسن غرتي رد دربچو نيران فتنا akkasumatti eessarraa akka nu daawwachaa jirtanis numatti gartee nu yaadachiisa. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yaada warri Saawudiidhaa obboleeyyan keenya oduu akka malee nama gaddisiistu reefuun tana dhageen ture Saawudiirraa isiniif hima xiqqoo booda akka malee nama gaddisiifti. Keenya dhiyaadha warri keenyaadha Saawudii Arabiyaa baga jiraattan dhiyaadha. Itoophiyaa eessa jirtoo? himadhume eessa jirta Itoophiyaa irraa? Ya UAE eessa jirta? Warri UAE dha dhiyaadha. Dhugaa amma yeroo gabaabduu keessatti karaa UAE fi kana fi Saudi Arabia fi kana dhufuun qaba dhaquun qaba dhugatti. Ture amata lamaffaan eegaan gartee karaa san dhaqee dhaquun qaba. Adaama jirta? Baga jiraatte Adaamaan dhiyoo tana rabshaa keessa jirti jaanii. Dhugaamoo yoonin Kaayiroonin dhufe an simannaa guddaan barbaadanii beeytaame. Simannaa guddaa na barbaachisa. Akka gartee warra hogguu gartee dignitarii simatanitti minxaafa diimaa karaarraa hafanii ilillii fidanii akkasitti gartee aadaa hunda uffatanii akkasitti akkana simatanii barbaadu. Maaliif nama amata yoo xiqqaatte amata kana guutuu isin wajjin rakkachaa jira. Akka gartee goota keessanitti na simachuu qabdan hogguun achi dhufe yoo akkas taate niin dhufu. Yoo simannaa akkasiisan kanaa gootan taate dura Ijiptiidhaan hin eegalaawu dhugaa. Garuu warri Ijiptii kun xiqqoo oowwaadha, xiqqoo gartee maraataadha. Guyyaa kanallee nama gartee warri Ijiptiidhaa xiqqoo maraataa jiru. Ifiifuu warruma Ijiptii jiruutu akkas jechaa jira. Ani hin jenne san. Warruma Ijiptii jiruutu akkas isin hin jechaa ture guyyaa kana. Saniifuu hayaat inni beektaa yemmuu dura jechaatiin ture. Warri Ijiptii kun xiqqoo ni jarjariniin jechaa ture. Ani jecha babbareedaadhaan itti fayyadamaa ture. Garuu immoo warrumaan Ijiptii jiru ifa mataa isaaniitiif akka dubbatanitti warri Ijiptii jiru kun cinaan isaanii maraachaa jira jechaa jiran. Maraattuudha, uummata maraataadha, ammas uummata oowwaadha, uummata jarjaraadha. Dhugumatti Dr. Kebek eessa baddee hoo sina garee dhiyoo tanaa nagee qabda? Sina garee kalee fi dheengadda sin garee akkami gaafoo isin warri Awustiraaliyaa kun kubbaalleen dhuftan taraa tana kubbaalleen Siyaatil turte isinit dhiyaatti nurrallee isinit dhiyaatti beektaa kubbaan Siyaatilitti. YouTube maal ta'e jette? Oh, Zakir, tolcheetiin jira. Inumaatu YouTube qofaa miti. Warri gaa amma dhufaa jirtanillee qaccaloo dhageeffadhaa. Nama hedduutu waa'ee Kanadaadhaa ispoonsara Kanadaadhaa hogguun poostii isinii godhu
hogguun viidiyootti isinii waraabaa ture san hunda dogoggora hamaa keessa seenaa turtan. Namni hedduun gartee waaniin keessaafuu ispoonsara Kanadaa kan hogguun isinii himu dogoggora hin taane keessa galtaniiti warra sobaatii fi warra iskaamaraa fi adda adda achi websaayitii isaanii gubbaarra dheeytaniiti itti guuta information keessan guutaa turtan. San dogoggoraa je'eetillee dubbachaatiin ture. Garuu ammaan tana linkii peejii kiyyara jirtu gama duubaa kana linkiin habba takka qofaatu jira. Linkii takkitti san yoo tuytan achirra gartee linkiilee 3-4tu jira habiraa jechuu. Linkiin tokko yoo Kanadaa ispoonsara Kanadaa guutachuu barbaadde linkii duraa tuyta. Okay, amma isiniifin tolchee jira. Akka malee salphaa godhee. Yoo YouTube dhaquu barbaadde linkii lamadaa odoo hin taane linkii sadaffaati. Linkiin kan gadii immoo linkii Telegiraamaati. So amma gaa qaceellootiin isinii salphise jechuu. Amma na dhagaa jirtaniimi? Dursoo na dhagaa jirtaniimi? Yoo na dhagaa jiraattan mallattoo godhaa. Linkii amma tolcheetiin jira dhugumatti. Linkiin dursoo akkumaan isiniin jee ispoonsara Kanadaadhaa yoo barbaadde. Linkii san yoo tuyxe bikka bareedduu si geessa bikka gartee websaayitii Kanadaa gubbaa si geessa achirratti yoo ati gartee keerteekarii ispoonsara ka barbaaddu taate yoo ati gabaabinatti viidiyoolee irraa waraabeetiin ture guyyaa kana viidiyoo sanis qaceeloo laalaa dursoo. Viidiyoo sanis laalaa yoo gartee achirraa viidiyoo san laaltanii ammallee ka gaaffii qabaattan taate gaaffii teessan koomentii keessa barreessaa. Akkasitti gartee isiniif gaaffii san laalee deebii isinii godhuudhaaf niin tattaafadha. Karaa YouTubeis gartee akka amma duraatti linkii adda addaatu rakkoo uumaa ture. Amma linkuma gartee peejii kanarra jiru tuyxaniiti YouTube isin geessa jechuu. YouTubeis isin qofaa miti saayibboottan keessan birattis erga share godha. Namni hundinuu gartee haa arkuu haa subscribe godhu. Okay? Nuti ummata biraarraa adda ta'uu qabna. Keessaafuu gartee warri chaanala kanarratti gartee nu hordoftan manni kuni mana keessanii akkasuma sanitti ummata keenyarraa ummatuma keenyarraa ummata addaa ta'uu qabna nuti. Ummata informationa dhugaatiin durfamu haa taanu. Ummata guddina yaadu haa taanu. Ummata gartee barnoota irratti hundaa'ee akkasitti gartee haajaa nu barbaachisu. Haajuma fedhee haa taatu. Oduus haa taatu. Ispoonsaraas haa taatu. Akkasuma san waan biraatillee gartee informationa nu barbaachisu. Jiruu teenya jijjiiruudhaaf. Kana hundaa'u irratti haa hirkannuun isiniin jechuu barbaada. Saniifuu hoggaa gartee informationa tokko agartan obboleeyyan keessaniifis share godhuu hin irraanfatina. Guddinni gartee kana keessa jira. Laal akkumaan gartee ani yeroo tiyyaas wanta godhee akkanatti isin dura taa'ee isinitti haasa'u kanatti ammaa sirraa uummata kalleen harkadhu ni beeytan. Isin galtee? So isinis obboleeyyan keessaniif gartee akka dhaqu saayibboottan keessaniif akka dhaqu sharrii gartee ummanni habashaaraa qabu tana firraa haa dhiifnu. Ummanni keenya nuti Oromoodha si amma fakkeenyaaf yoo habashaan si dhuftee gartee ati habashaadhaa yoo siin jette namni keenya daddafee gartee warra habashaatiin lakki ani Oromoodha jechuun ni fadha. Garuu immoo ammallee sammuu habashaatii fi xurii habashaa san numa qaban irra hedduun isaanii. Xurii habashaa gartee tan histii warra yaaduu histii warratti hojjechuu takka informationa walii dabarsuu dhabuu kana firraa haa dhiifnu. Kuni nama tokkollee hin fayyadu. Guddina hin fidu. Yoo informationa gayaan jiraatte. Isin galtee? Informationni gayaan yoo jiraate guddinninis keessa jira. Wanni wal dho'isan takka illee hin jirtu. Wanni wal dho'isan information irratti haa xiyyeeffannu. Share goonee walii dabarsinee walii himnee aboo waan akkanaatu jiraateeti
anis godhadheetiin jira dafiiti seeni waliin jechuu gartee waan akkasii san irratti haa xiyyeeffannu. Isin galtee waan jechuu jiru yaadni kiyya isin galeemi yaadni kiyya isin galee jecha siif hin qabu jecha siif hin qabu deem dura maqaa kee tolfadhu qottu jecha siif hin qabu laalama maqaa warra notification yaa obboleessu maaliif maqaan kee notification ta'oo Pretty ati dhalaadha moo dhiira durso dheengaddallee maqaa kana jijjiiradhu siin jechaa ture yoo dhiira taate maqaan Pretty iyyuu kun siifii miti maqaa makuma dhiiraa takkaa'uu maqaa gartee dhugaa baradhu sani bara kana irratti hojjechuu qabdan. Okay, dhalaadha ayyee tole ayyee dhalaallee yoo taate Prettyilleen dhugaa maqaa bareedaadha haa taatu immoo maqaa kee yoo godhattes gartee hariif. Dhiyaadha share godhaa harka keessan hin taap godhuun dhiisinaa anuma dhaggeeffachaatuma taap godhaa. Okay. Kokeet Abbaasii fi Misgaana kokeetii fi Misgaanaan harka baasanii jiranii dursoo isin kokeetii fi Misgaanaan dursoo salaamtaa jettanii jirtanii hogguu dura seentan hin jenneemi odoo salaamtaa honjii maaliif harka baaftan? Dr. Kebeek dhugumatti hedduu galatoomeetilleen maqaan kee hedduu dasna ja'a Kebeek jechuun dhugatti waan guddoodha. Maaliif akkuma gartee tiktaak kanarratti agarrutti obboleeyyan keenya hedduun isaanii waan isaanii hin beekan waan isaanii ta'u hin beekan maqaa bareedaa gartee Kebeek qabaachuun kee kun hedduu dasna ja'a. Dhugumatti gartee uummanni keenya kuni guddina gartee guddina yaaduu qabna nuti. Dhiyaadhaa. Let's see haya maqaa tokko gartee maqaan isaa Boosiidha. Tokko immoo maqaan isaa Misgaanaadha. Gaana Boos. Assalamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Akam nagaa? Nagaami? Alhamdulillah. Ayyaanillee nu uummata gaafii takka xiqqoo si gaafadheetiin waan naaf hin galeen si gaafachuu barbaade. Tole. Beeksisa peejii reefu maxxansitee keessa waa'ee Kanaadaa biyoo kee jala kan maxxansitee akkaawuntii mataa keessanii banachuu qabdanii kee jette. Accounti mali banteeti waan sannaaf hin galle likkiti. Okay. Accountiin ani jiru oguu websaayitii Kanaadaa gubbaarra oguu deeyxe accountiin si barbaachisu. Dursoo odoo humaa takkallee gartee hin goone CRM bikka jirutu jira takka immoo create residence accounti ja because an leeteti residence accounti ummata accounting san ati gartee durso website Canada kana gubarati accounti qabaachuu keessi mirkaneessa jechuu achi booda eega accounti banate booda sponsora barbaaddu gartee sponsorota hedduutu jira gartee mi video san irratti sponsorota gartee express entry ra egalee express entry kana baati jaafa baati torbafa duroni ta I think December in sa kanin duro isinim akkuma beetiin isinima ture achirra egalee sponsorota hedduutu jira sponsorota san hunda itti fayyadamuudhaaf eega account san guutte booda achi booda gartee kafeete itti fayyadamuu dandeessa maaliif
information achirree keessa booda sponsora kanaan barbaada guyyaatu maqaan keetii fi bilbilli keetii fi aderesni kee hundinuu haruma gartee ogguwati appilikeeshina niin guuteetu karaa san deema jechuudha. Haareetti guutuun sirra hin jiru. Sii galtee? Eeyyannaa galee. Saniifuu achirratti gartee banachuun barbaachisaadha. Taatee umurii rabbi si adeeres goletoo. Aamin aamin jiraadhu ayyee. Okay. Boss wajjin haasa'u tureemi? Boss jirta? Stop. I was like getting here. Go Sticky, go back where you're pooping. Mommy. Tole egaa maqaan kee kuni maqaa Arabaati. Eenyu maqaan kee? Salaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello, na dhageessaa? Maqaan jamuran naan jaan jamaalaw. Obboleeyyan keenya hogguu qophooytanii asirratti gartee dhiyaattanii haasoo barbaaddan akka qophooytanitti dhiyaadha. Yoo gartee hin qophooyne taate harkan baasinaa mana keessa teessanii barreessuu ni dandeessan, gaafficha keessa barreessuu ni dandeessanii. Ammoo hogguu gartee laayifii isin naqu warra qophaa'ee ta'uu qabdan haasa'uudhaaf takkaa'u gaaffii teessan dhiyeeffachuudhaaf. Dursoo oduu guddoo arraan tana deemaa jirtuun isinii himaa itti dhiyaadha. Akkuma duuba gartan kanatti mootummaan Raashiyaadhaa waan addaa gartee hojjechuudhaaf keessaafuu yeroo ammaan tanaa poolitikaan addunyaadhaa karaa adda addaatti jijjiiramaa jiru kana keessatti sabmariin kan markaba gartee bishaan jala deemu jechuudha. Kan niikulara akka malee gartee niikulara yoo xiqqaatee niikulara 160 oliin deemuu danda'u irra ba'atanii bahara irratti gartee gadhiisuu isaanii ibsanii jiran. Kana wanni godhaniifis yeroo ammaan tanaa sodaan biyyoottan Yuroopiitii fi Ameerikaa irraa isaanii dhufaa jirtu tuni akka malee jireenya biyya isaanii waan sodaachisaa jiraniif jecha humna feete humna addunyaa tanarra jirtu guutumatti humna feete gartee bikka isaan jiranitti nuti firraa dhorkuudhaaf qophiidhaa jechuudhaa fi sammariin kuni bahara keessatti gartee gadhiifamee jira jedhaniiti oduu guyyaa galgala kana baatee jirturraa himaa jiran. Oduun tuni warra militarii intelligensii keessaa baate warra gartee waan lollii takkaa'ummoo waraanni addunyaadhaa irra hedduun isaanii haasa'u. Oduun akkanaa tuni ogguu baatu keebila gartee warri militariidhaa itti waliin haasa'u takka ammaasis karaa gartee intelligensii irratti waliin haasa'an basaasonni jechuudha. Achirraa baate tan dhiyaatte. Oduun akkanaa tuni sobaa miti. Oduun akkanaa tuni oduu namni gartee dhugatti qalbii takkaan dhageeffachuu qabu. Keessaafuu waan torbaan lameen dabre kana keessatti mootummaan Ingiliz, Jarman, Firaans godhaa jirtu yoo laaltan meeshaalee waraanaa gurguddoo karaa biyya Yuukireen tana ergaa jiran. Meeshaalee waraanaa san qofallee odoon taane inumaatu meeshaalee waraanaa tana qofa irratti odoon taane humna gartee waraana isaanii jechuudha. Akka warra tireeneraati takka immoo military expert jedhaniiti waraanuma isaanii warra meeshaalee waraanaa tana ifiif gaggeessu qofa odoon taane
waraana Ukraine kana keessa seenanii warra gartee haalata waraanni kun itti deemu gaggeessan jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Mootummoonni Jarman akka UK warri akka Firaansii kun ifiifuu lola irratti hirmaachaa jiranii jechuudha gabaabinatti. Kuni mootummaa Raashaa tana akka malee sodaachisaa jira. Mootummaan Raashaadhaa haalata kanarratti inumaatu duraan gartee poolitikaadhaaf meeshaa qofa ergine jechaa turan. Garuu immoo amma meeshaa bira dabraniiti waraannan isaaniitu karaa maqaa adda addaatiin gama san ergaa jiran. Kanarratti akkanatti gartee isaanis nukulara kana maqaan isaatu kun akkuma duuba gartan kanatti gartee Borii A class jedhama. Strategic submarine gujaan kan gartee yeroo fedhetti bikka fedhanitti odoo gartee humnoonni adda addaa isa kana bikka inni jiru takkaawummoo isa kana dhowuu hin dandeenyetti inni kadhawuu danda'u jechuudha. Submarine ammaan tana Raashaan koomishinii gootee gadhiifte kun. So saniifuu oduun tuni oduu ajaa'ibaati. Qalbii dhugaatiin qalbii gartee isin dhaga'uu qabdaniin dhageeffadhaadha isiniin jechuudhaa fi oduulee gartee biraatis isiniifin hima oduu hedduutu jira. Kanuma keessa warreen gartee gaaffii qabdan kana reefuun tana nama hedduutu ture gaaffii dhiyeeffachuudhaaf. Garuu immoo yeroo san anilleen hajaadhaaf deemuun irra ture. Amma immoo waan hin jiruuf jecha gartee hoggaa qophooytan mallattoo godhaa qophaa'u keessan isiniin naqa gaaffii ni dhiyeeffatan. Garuu immoo yoon hin gartee kaniin isin dhiyeessu laayibireetti isin dhiyeessu taate haasa'uudhaaf qophii ta'uu qabdan. Takkaa'uu gaaffii teessan dhiyeeffachuudhaaf qophii ta'uu qabdan. Yoo gartee qophiin taane taate carraa takka lama isiniifin kannaa san booda isiniin baasa. Taraa lamdaa immoo isiniin naqu tana beekaa. Tana qaceellotti dhageeffadhaa. Taraa lamdaa irra deebi'ee isiniin naqu. Maaliif yoo jettan gartee namni biraatis hedduutu jira warri gartee akka keessanitti gaaffii dhiyeeffachuu barbaadu. Saniifuu anaafis gartee akka yeroo teenya wal jalaan gubne waliif obsineetuma walirraa dhageeffannee waliin haasofnu akkasitti gartee yoo deemne irra gaariidha isin jechuudha. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam maakii jechuudha. Nagami jamakai. Nagaya. Okay. Tole amaan jirta? Najre, akkam nagaa? Nagaya kunoo baga jiraatte hoo? Awoo bagol maan jiraanne? Tole dhiyaadhu carraan keetii meeqaa? Yaada bareeda kennita wanta amma dubbattu irrattillee wantoota biraati irrattillee yeroo tokko yoo si dhageeffadhu wanna gaariidha. Gaaffii takka hin qaba. Gaaffii suni ani maazarii gara na fiduuf yaalutu jira. Sanirraa wanni quba qabdu yoo jiraate sanuma gurra naa buuftuuf siiseene. Irra deebii maal jette? Maazarii gara USA fiduuf yaalutu ture. Gara waggaa lamaa ture jira hanga kana porsosa kanaa eegale. Amma hanga Trump dhufu wanti martuu bakka jiru dhaabate waan ta'eef sanirraa wanni beektu jiraate jedhee. Oh, maazarii as fiduu barbaaddeeti. Maazarii ta'e fiduudhaaf piroosesni hin dhaabbanne. Go away, stinky boy! Dhugaadhaan hin dhaabbanne garuu socho'uu hin jiru. Sosochuu hin jiru. Garuu bikkii gartee asirraa godhu jirtu murteessa. Yoo Itoophiyaa ta'e naannoo biraa ta'e. Biyyuma teenarraa. Biyyarraa himi? Itoophiyaa irraa akka malee hedduu biiziidha warri imbaasiidha. Carraa lamaatu hin jirre carraan tokko naashinaal viizaa seentariin yeroo ammaan tanaa akka malee gartee waan namni hedduun jiruuf jecha viizaas kan nutti hin jiranii tokko sanii kan lamadaa piroosesoonni adda addaa keessaan irratti hojjechaa jiran piroosesa yoo xiqqaate amata lama duraati.
Amma amata lamaa fi baatii lama ta'ee jira. Eega goote. Eega godhe hunda hunda fixee intarvii irra ni waamti jedhanii achirratti dhaabate. Akkasi laalammoo waanuma takka jechaa jirra. So piroosesoota kana dursoo warra naashinaal viizaa intarviidhaaf iskijoolen gooneemi. Goone. Boodarra eenyu hojii haasoyte warra USCIS hojii haasoyte boodarratti. Hunduma jinuyyuu karaa imeeliitiidhaan wanna jiru fixeetiin jira inkaamas wanna barbaachisu fixee achi booda jechuun yeroo kamuyyuu akka waaman intarvii akka waaman kan jedhu waraqaa tooyinaa erganii turanii saniin alatti wanti deebi'een jiru bakka achirraa amma amata tokko ga'eera baraga wanni sun muluun dhumateeyyuu garuu da jalqabee waggaa lamaaf baatii lama amma garuu achi booda wanni tokko sochoone. Boodarratti isaan waraqaa inkamaa fi waan hunda eeganiite booda keeziin ta'e daakimentarli kwaalifayidii takka immoo EQ ta'ee jira jedhanii wanni isaan si ergan ni jira. Imeelii. Uummata akkanatti hin ergine. Okay. Akka saanaan san sitti erguu qabanii. Maaliif gartee akkasan siin ergine hubachuun hedduu barbaachisaadha. Sanumaaf bare narra quba qabda waan kana yeroo baay'ee uummata keenya qarqaraa akka jirtu ni argaa. Sanimaaf wantichi maaltu socho'aa jira yeroo kanatti wanti jiru maal waan jedhu irraa. Yoo dandeessee waraqaa isaan boodarra si ergan taanna warra si ergan. Gama dubbaa kana ergi akkasitti ilaallee dura gartee achi booda tartiibatti aanu si himuun hin danda'a. Hayyee. Okay. Hayyee baay'ee. Tole hayyee. Hayyee. Okay. Amee jirta? Jira. Ayyee hedduu nuuf galatame tullee odeeffannoo ati mul'atu baay'ee tuntu dheeraa dhugaa dubbachiisa. Dheeras dhaggeeffadhaa oduu kan keenya dhaggeeffadhaa oduu qulqullina qabuu fi amanamaa ta'e sana qofaa miti lammii gargaaruutu jirta. Akka ajaa'ibaatti. Nammoo gaaffiin kan koo meeqa workii viizaa kan jedhamu kun gara Kanaadaa kuni akkami haalli isaa faddaltan yeroo baay'ee odeeffannoo. Waamaritti karaa dukkirratti oolu. Ndagamu? Irra deebii xiqqoo rabshaa takkaa ture. Jechuun workii viizaa kan jedhamu kun yeroo baay'ee faddaltoonni odeeffannoo sirrii laatanii workii viizaan kun mi'a akkamii maaliin kan gara Kanaadaa kun jechuudha. Ittiin isaa waggaa meeqa haalli piroosesaa hoo maal fakkaata? Namoonni baay'een ittiin rakkatu Itoophiyaa irraa beekte. Ijoolleen hedduunis baay'ee ittiin rakkatu waa'ee kanarratti beekte. Kanaaf mee odeeffannoo akkasii akkanaa laatu barbaada. Kana hundinaan immoo yoo dandeesse foolos na deebisi. Odeeffannoo hedduu si gaafachuun hin barbaada dhiifama. Okay, homaa rakkoo hin qabu. Piroosesni kuni dila san piroosesa gartee rakkoo qabu miti. Piroosesa gartee akka Ameerikaatti rabshaa hedduu qabu miti. Kanadaan nama fidachuudhaaf hedduu qophiirra jirti. Namni isaan fiduu barbaadan keessaa gartee karaa immigiraantiidhaatiin isaaniif hedduu sablaadha nama fiduudhaaf. Inumaatu weebsaayitii Kanadaa gubbaarra yoo deeyxee karaa immigiraantiitiin nama isaan fidaa jiran nama hanqa kana finnee jirra. Nama gartee hanqa kana karaa reefuujiitiin finnee jirra jaaniiti lakkoofsa namaatillee baasaa jiran. Keessaafuu yeroo April booda jechuun fakkeenya baatiin April tuni amma baatuma sadii akkana dura jechuudha. Saniifuu piroosesni isaanii kuni hedduu akka gartee ja'anii miti lafarraa harkifachuutu hin jiru. Daddafanii hojjechaa namallee fidaa jiran. Namni isaan fidan ammoo ati waraqaan ta'e qophooytee ispoonsara kanarratti takkaa piroosesa kanarratti gartee jala deemtee hirmaannaan dafaniituma si fidan jechuu gabaabinatti.
Ayyee tole bareedduudha. Baay'ee hedduu tokko galatoomilleedha. Odeeffannoo akkanaa gahaa kana qabaachuun kan nuuf barbaadame. Kanaaf namoota baay'ee ijoollee baay'atan biyya irraa jira beektee biyya irraa inni biyya jirta? kana meenaa deebisi. Biyyan jiran. Akkasii, okay. Biyyan jira kanaaf baay'ee si dhaggeeffadha. Seenaa keenya dhaggeeffadha. Isaa dheeraa isaa dhugaa hedduu tokko sittiin gammada jechaan qabu. Hedduu gala. Akkatti hawaasa dadhabdee odeeffannoo akkanaa kana qabatamaan namni hundi sokkatti odeeffannoo laatee lammii fi gargaaree waan guddaadha. Hedduu. I'm very happy baay'ee sittiin gammada dhugaa dubbachuu yeroo baay'ee indoon biiroo fa'aa taa'ee dhaggeeffachaa hin ture. Ijee koo siran taa'ee jechuudha. Kanaaf hedduu galatoomee sin jedhamee fuula kun kana deebisi keessan si dubbisa daran ishee. Ayyee tole. Galatoomee ishee jaamu ishee. Assalamu alaikum. Akkas egaa obboleeyyan keenya isin hundinuu gartee oguu nu dhageeffattan harka keessaniin taaptaap godhuu hin dhiisinaa. Harka keessaniin taaptaap godhaatuma sheer godhaa dhugatti gartee nama meeqaatu sheer godhellee nan agarsiisu ammaan tana. Ammoo namni hedduun akka sheer godhi jiru natti hin fakkaatu. Walleenuu gartee ganaa shaayii teessan hin dhuyneen sa'a takka buna hin dhuynee harka keessaniinis taaptaap godhaa sheer godhaa. Akkasumatti oduu teenyas gartee dabareedhaan isiniif himna. Dura dursoo chaanaalli kun keessa waan ta'eef jecha ifii teessaniif warra gartee walitti dhiyaatan birattis sheer godhaa. Akkasumas yuutuubiis dhaqaatetti viidiyoo akkaataa yuutuubii fi bakka adda addaa gartee dheeyxanitti ilaaltan irraa waraabeetittiin poostii godhee jira dhaqaa laala. Kana keessa immoo yoo viidiyooleen ani gaaffilee isin na gaafattan keessatti taniin ani viidiyoo keessatti deebisee jiru yoo irra deebitanii kana gaafattan taate odoo viidiyoo laaliin hin deebisu gaaffii akkasiisan quba qabaadha. Maaliif guyyaa kana nama hedduutu gaaffilee takka lama sadii irra deddeebi'anii na gaafachaa turan. Taniin ani viidiyoo keessatti yeroo hedduu irraa dubbadhee jiru akkasumas asirratti illee laayivii irraa dubbadhee jiru. Hogguu akkasiisan gartee anaafis rakkoodha. Akkasumas warra nu dhageeffatuufis rakkoodha. Nuti immoo warra gartee information haare akkasumas wal barsiisaa walirraa dhageeffachaa deemu haa taanu. Aishaa jirta? Ninjira, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. And himbayne gafin sigafado if you really post about it or no. Garo, I'm sorry. I just want to know which way is the better way to travel to US, to be a refugee or passport bafade passport khiyandemu. Aysarra. Egypt. Egyptera. Yeah. Do you want to just visit or No, of course. I want to live. you want to be a resident? Yeah. If you want to be a resident, to be honest, it's better to come as a refugee. Okay. Because that will open you up or at least give you many opportunities. Okay. Some people do come as a visitors or as a tourist, and then Fiance, right? as a fiance, yes, fiance or marriage. These processes do work. They are very good, and at the same time, now the opportunity is, it's not as open as it used to be. However, they're working to limit certain cases. Okay, sorry to cut you. So, how the thing is going, because I see things going so bad these days. The thing is with refugee, the programs are especially the USCIS programs are in court, in court at this point. Okay. And they are dividing the processes into two different. One is approved cases and the other ones are non-approved. So what the court is doing is
they are pushing forward to bring in approved cases plus ready to fly or ready to travel US RAP programs. Okay, so you're trying to say that we should be patient and wait for our chance as a refugee. As a refugee, yes, but I mean, you can always look for other opportunities. As long as you're not abided or you're not abiding with one program. Say, for example, if you're already in the process, you should just wait for it, right? But you should not be in two different programs just going to America. Yeah, of course. Yeah. Actually, I'm in the process and inshallah, like I have one of my cousins, she wants to help us to do sponsor for him, but it took forever as well. And yeah, we are here. Canada هو كمثل درك أما أكاونتي ساني تكا لينكي ساني ساني أكاونتي بني مقابلة سخيات سينو كابمو. Like, should I just talk to my cousin? She do something? Lugati, I really wanted to answer this in Oromo because I want. Yeah, if I'm Oromo, it's okay. Jirra keenya sakka dhaga'uun barbaada. Yeah. Processni Canadaadha hedduu laafaadha yeroo ammaan tanaa akka malee laafaadha. Ammaasis carraa hedduu qaban Canadaadha fuudhaaf. Namni carraan isaan qaban karaa gartee karaa refugeetiinis dhufuu dandeessa. Ammaas karaa immigraantiitiinis dhufuu dandeessa. Kana keessa ammaas yoo gartee nama Canadaarraa kan beektu taate namni Canadaatiis sii godhuu danda'an. Kana qofallee odoon taane Canadaatti yoo ammaas muuxannoo hojiidhaa takka immoo sartifikeeta adda addaa yoo qabaatu taate daddafaniiti nama fidu jiran warri Canadaadhaa. Ayyee namni san yoo sponsora namaaf godhee namni is not like the person she did sponsor for, like the paper is almost يعني finished, almost done. يعني obviously خيا إيجالو هيدن دايسيمو, like she will take time. Oh no, started. Immediately go to. Okay. Yeah. Namni achi jiru taanaan nama sadii afurii fillee goruu ni dandeessa rakkoon qabu. Garuu dirqama namni san waa qabaachuu qaba, right? Maal qabaachuu? Maybe waraqaa dalagaa bareedduu. Namni Kanadaa jiru? Yeah. Yeah, yeroo takka. Because my cousin, I'm sorry, my cousin, she just reached there 1 year. She just started working maybe 5 months. Okay. So that's why I'm asking this question. Yeah, she can still have other people help her, right? She can still, reach out to other friends. Okay. To say, we will help her to bring her cousins or to bring her siblings, They can be in a group and then help one of you guys to come. She doesn't have to do it by herself, but she once, she's in Canada, she can find other Akkeetti nama fidan community malee hijiraa jechuudhani dirqama community miti. Kan community kuni gartee akka lamatti ilaalama. Okay. Community jechuun Canadaatti nama 5 ol ta'uu qabda. That's community. Okay, because I hear they have a problem over there. Yeah, in Canada. Yeah, community nga Abuja nama fakkeenyaaf community Oromoo yoo taate community Itoophiyaa kanatti rakkoon jiraachuu ni danda'a. Yeah. Garuu immoo karaa gartee community ma fakkeenyaaf warri masgidaatis community dhaami. Ammaas gaa biitii faranjiidhaa gartee namni akkuma fedhetti reejistira ta'ee nuti community jechuu danda'a. Amma fakkeenyaaf namni afooshaadha, groupiin afooshaa yoo waraqaa gartee isaanii reejistariif godhan community dha jechuu ni danda'an. Okay. So there are plenty of choices or chances to come to Canada. All right, thank you so much. I really appreciate it. And thank you for asking the same question everybody is asking. No problem.
try to answer, as many questions as possible. Okay, do galatoomii nuuf jiraadhu. Yeah, humaan qabu rakkii rakkoon qabu. Tole. Alright, okay. 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 Abdullah jirta? Jira galata rabbi salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Carraan keetii dhiyaadhu. Harka keessan hin gatartab godha obboleeyyan keenya. Duraan hin durseetiin yeroo baay'ee sifamaa turellee fooloollee si godhu fakkaata. Garuuyyuu Oromoo keessa nama gaarii akkanaa nama wanta haara dhufu kan uummata Oromootiin gahu kan keetii fi an baay'ee tokko galatoomi siin jedhallee baay'ee tokkollee si dinqisiifadhallee kan wanti ta'eef akkanuma itti nuufuu fi carrama kanaanii wantoota hedduu wanta haaraa nu qopheessuu kan keetii fi akkanumatti fufii wanti duuba deebituuf hin jiru siin jedha. Uummanni Oromoo illee kanaa olii dhiitoofi kan keetillee akka sii guddisanii barbaadee ture. Akka yaada kiyyaatitti gaafiin gaafachuu barbaadullee tokko biyyoota Arabaa irraa akkamitti deemuu danda'anii kan jedhu sanii kallattii deemuu danda'an. Fakkeenyaatiif namoonni hedduun isaanii biyya Arabaa irraa gara biyyoota Kanaadaa biyyoota adda addaa deemuu barbaadu taate namni firachi keessaa qabu jiraachuu danda'a. Namni firachi keessaa qabu jiraachuu danda'a. Kanaafuu namni firachi keessaa qaban akkamitti firachi keessaa qabu akkamitti deemuu danda'a kan jedhu kana baasa. Okay. Namni gartee dhugatti gaaffii bareeddu gaafattee namni hedduullee gartee gaaffii tana irra deddeebi'ee gaafachaa jira. Biyya Arabaa keessaa yoo deemuu barbaaddu taate dursoo ati waraqaa heeraa qabaachuu qabda. Biyya Arabaa keessa jiraachuu keetiif akkasanii lamada karaan itti deemuu dandeessu karaa immigiraantii taatee jechuudha. Nama gartee biyya takka irraa biyya takka karaa ikoonomiidhaatiin takka hojii barbaada jiruu ta'e jijjiiruu barbaadu taatee mul'achuudha. Kana keessatti ati gartee yoo heera guuttee biyya Kanadaa biyya Arabaa kana keessa ka jiraattu taate garuu immoo ani gartee biyya tana keessa deemee biyya Kanadaa dhaqeetiin dalagachuu danda'a jettee gartee yoo himatu taate karaa immigiraantiitiin amma gartee kan viidiyoo guyyaa kana maxxansetti carraa hedduutu jira. Carraan gartee karaa immigiraantiidha jechuudha. Inumaatu gartee immigiraantii kana bikka lamatti adda baasanii jiran warra jiruma kanatti gartee galee hojjetee jiraachuu barbaaduu fi warra maasis inumaatu muuxannoo adda addaa akka qabu garuu immoo yeroodhaaf gartee Kanadaa dhaqee hojjetee achitti gartee horii horee achi booda achirraallee deemuu danda'u. Warreen kun warra gartee permanent resident jaaniinii fi warra immoo resident jaaniin warra adda addaati. Carraaleen akkanaa kun ifatti jira. So carraa kana gartee yoo itti fayyadamuu dandeessan taate dhugatti immoo waan isin barbaachisu maallaqa ifiif irraa hawluu qabdan. Piroosesa kana gaggeessuudhaaf maallaqa barbaachisa maallaqa san kafaluu qabda. Maallaqni san yeroo takka doolaara 1,000 ni ta'a, doolaara 500 ni ta'a. Ammaasis gartee bikka takkatti doolaara 1,600 bikka itti ta'u ni jira. Kana ofirraa kafaluu qabda. Achi booda tikeeta xayyaaraatillee ofirraa kafaluu qabda. Yoo gartee kana akka godhattu taate carraan akkanaatu hedduutu jira jechuudha gabaabinatti. Okay. Amma akka fakkeenyaatti kan biraallee amma naannoo sanitti namni nama wanta kan simatu ni jira jechuudha qophaa'ee jira. Namni nama simatu ni jira jechuudha achitti. Kaampeen nama simatu jechuudha. Eessatti nama simatu Kanadaa moo? Kanadaa. Namni nama simatu hedduu jira lakkee namni nama qubachiisuu waan ta'ame kan nama qubachiisu hedduutu jira. Rakkoon qabu. Galatooma tanki. Ayyee. Victory jirta? Hello. Okay.
Ida'oo jirta? Injira akkam ooltan? Jirra akkam jirtaati? Nagaami? Nagaami? Gaarii alhamdulillah. Ani hedduu isin dhageeffachaa ture. Ayyee. Viidiyoo keessallee hedduu ilaalaa ture durumarraayyuu. Ani asirratti wanti jechuu barbaadu tokkoffaa isin galatoomfadha akkasumas isin dinqisiifadha. Nama yeroo ammaa biyyi keenya qabdu keessaa tokko isini maaliif silaa nama abbaa irratti illee nama jajuun hin taane dhugaa maaliif akka nu fayyadamnu akka lammiin keenya fayyadamuu fi waa hedduu hojjechaa turtanii galatoomaa isiniin jedha. Galatoomi. Amma wanti gaafachuu barbaade amma wanni kana appilaayi gochuudhaaf yoo amma fakkeenya biyyoota arabaa kana keessa jiraanne karama onlaayinii kanaanii appilaayi godhamoo bakki amma deemanii waraqata seeraa qabaanneeti bakki deemaniitiin biyyoota arabaa kana keessatti waajjiraawwatu jiramoo akkamii bakkeen itti deemnee appilaayi goonu. Inni lammaffaa immoo yeroo baay'ee kun amma tiktokii kanarraanii namoonni hedduun beeksisa hojjetanii afaan ingiliffaatiin hojjetanii carraa kanaadhaa maal ka jedhu kana hojjetanii yoo akka tasaa hayi godhanii lakkoofsa nama gaafatanii yoo akka tasaa lakkoofsa kana nuti kenninee jenne waa nama wajjin haasanii kanii paaspoortii kan kee kenniin appilaayi godhii maal namaan jedhanii wanti kun hagam dhugaadha wanta kanaanillee namni akka tasaa gowwoomfamuu danda'a waan kanarraallee waan qabdanii nu qoodamee ilaa namni miidiyaalee hedduu irratti amma tiktokiidhaanii waa akkanaa godhanii hojii akkanaa barbaadanii mindaa hagana jedhanii akkas godhanii lakkoofsa kana fayyootti erganii anummaan amma gadi ergee jedhee viizaa kan kee appilaayi nurra godhee maal jedhani garuu bakka san jennaan anamma waan hin beekne tokko waan muuxannoo hin qabne tokko irratti itti siinee ka'ee rakkoo wayiillee narra ga'uu danda'a jedhuuni irratti illee hin ergine waan kana isinillee mee ifa namaa gootaniif. Warri akka gartee eejensii ta'anii hojjechaa jiran hedduutu jira sooshaal miidiyaa gubbaarra akkasuma sanitti karaa Google fi bakka adda addaarraas gartee ni jiranii. Jarreen kuni hujummaan isaaniitu namarraa karaa adda addaatti gartee maallaqa nyaachuudha. Tana hojiidhaaf qaban. Ammaasis isaan bira gartee dabartee bikkee ati dheeytu murteessaadha. So kana gartee ifatti dursoo beekuun hedduu barbaachisaadha. Bikkiin gartee ani maxxansaa jiru websaayitii isaaniiti warra gartee Kanadaadhaa. Websaayitii isaanii kanarratti gartee ati dheeyxee guuttattee itti fayyadamuudhaaf bilbiluma keetii irratti godhuu dandeessa. Akkuma gartee ani viidiyoo hojjedhee maxxansee jiru kanatti viidiyoo san laalteetuma jala deemtee bakka tuquu qabdu tuqxee akkasitti akkaawuntii banattee akkaawuntii san booda bakka adda addaatu jira tan gartee itti Kanadaatti dheeytu fakkeenyaaf express entry kajaaniitu jira ammas caregiver processiitu jira processoonni gartee hedduutu jira Kanadaadhaa. Kana gartee amma fakkeenyaaf processa gartee economic mobility pathway kan jaaniitu jira kuni gartee nama jiruu biyya feete keessa jiraadhu biyya arabaa keessa jiraattus garuu immoo jiruu ta'e tana jijjiiruudhaaf fadhii qabda. Fadhii tanaaf jecha amma karaa Kanadaa kana galuun barbaadaa jettee keezii kanaa dhiyeeffachuu dandeessa. Kanadaan warra kanaatis ni fudhatti. Saniifuu isin qofaa miti uummata biraatu hedduu fudhachaa jirti Kanadaan. Wanneen an kana isiniifuuf namni keenyas gartee carraa akkanaa tana itti fayyadamaadha jechuudhaa fi kana keessa immoo takka tartiiboota gartee jala deemuu qabdu kana jala deemuu qabda. Viidiyooleen ani maxxansuu kana irra deddeebitanii ilaaluu danda'uu qabda. Yoo tara takka laaltanii isin hin galle tara lamadaa laalaatti isiniif gala. Yoo kan akkasii hin taane taate mee bakka kanatti nuun galle jettanii gaafii gaafachuu rakkoo hin qabdu. Akkasitti immoo beekuun isinirra jirtiin isiniin jedha. Okay, afaan rakkoon qabaare bakka afaanii kanarratti
Yoo afaan Ingiliffaan dandeenye ta'e rakkoon qaba. Afaan hojii ati hojjettuutu murteessaadha. Garuu Kanadaa deeytee gartee barachuunis nima jira. Afa keessaafuu gartee afaan warra gartee afaan hin beekne hedduu warri isaan fidanis ni jiran. Amma uummata gartee Suudaanii fi biyya adda addaatti irraa fidaa jiran kuni warra cinaan isaanii warra afaan faranjiidhaan beeyne. Jara kan ammaasis geessaniiti aareetti maal godhaa jiran barsiisaa jiran akka isaan hojii argataniif. Si galtee? Kanadaa dhaquudhaaf dila sani rakkoo miti afaanii kun rakkoon qabu. Wayyee galatoomaa faadha. Okay, jiraadhu. Egaa obboleeyyan keenya akkuma na dhagayaa jirtanitti harka keessaniin taap godhaa, sheer godhaa. Tanuma keessa gartee chaanala YouTube'ittis deeytanii subscribe godhuu hin irraanfatinaan isiniin jaa. Namni itti aanu Abu Hurayra jirta. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra kam naguma? Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Fayyaa keessanii akkam? Baay'ee galatooma saniin jedha. Nagaami? Nagaa galata rabbii wallahi. Anamma gaafiin koo amma ani karaa immigireeshinii kana ani karaa immigireeshinii kana waan dhufuu hin dandeenye fi anamma namoo onlaayinii wamatti postii gootu kana onlaayinii irratti silkii miti yaani research I do my own research alafu godheeti akkasitti apply godhuudha. Rakkoon kiyya guddaadha amma waan apply godhu kana online wamatti postii nu gootu kana waan apply godhu kanarra because there is a lot of fraud around the world right now like 99% jechuudha. Kanaafuu how do I know this company for example yo apply godhe kwa company Canada ta'ee UK ta'ee Australia ta'ee anywhere in the world yo anini apply godhe apply company jechu company page warra deeme akkasitti apply an godhe akkamiin akka company tunini legit beka how do I know what's the sufficient evidence that this company is a legit though my problem is because a lot of fraud nowadays yo page kan ke wala deme page kan ke garu baay'ee namatti tola yo bareeda akka bareedatti si dhageeffadhu baay'ee dasna jedha garuu wani tokko isanitti dheeressallee dhiifa wani tokko kana dhibe bakka akkamiin beeka akka company tun legitti akka page kun legitti akkamiin beeka ka jedhu gaaffii gaarii dhiyeessite. Inumaatu gaafiin akka ta'etti bareedu hin jirtu. Dursoo tanaaf ilaal namni gaaffii amma obboleessa keenya gaafate tana qaceelloo dhageeffadha. Namni hedduun waan kana gartee adda beekuu dadhabbii irraa nyaadhamaa ture. Maallaqa nyaadhamaa ture. Itoophiyaa keessaas jiraatanii warri nyaadhame hedduutu jira. Akkasumas biyyoottan Arabaa keessatti warri nyaadhame hedduutu jira. Dursoo yeroo hedduu hoggunanii poostii godhu websaayitii canada.ca jiru kana qofa dhaqaadhaa jeetitiin dubbachaa ture. Obboleeyyan keenya irra hedduun isaanii gartee nama dhageessuudhaafis takkaa'uu viidiyoos ilaaluudhaafis rakkoo qabanna fakkaata. Odoon akkas juuniiti san dhiisanii bikka adda addaa dhaqanii apply godhan. Hogguu apply goote bikki san gartee bikka dogoggoraati. Warriin achi jiru san warra feekiidha warra hojiidhaaf kana qabu isaan maallaquma nyaachuudha hojiin isaanii. Kanadaa si geessina viizaa si goone siin jaanii waan dogoggoraa gartee si kannanii akkasitti maallaqa namarraa nyaatan. Wanni gartee websaayitiin ja'amu kuni ka dhugaa ta'uusaa akkaataan itti beeytu websaayitiin san dursoo gartee Government of Canada GA baandiraa Canadaadhaa haa qabu. Takka immoo afaan Frenchiitiin cinatti barreeffama haa qabu jechuudha. Akkuma websaayitii gama peejii kiyya gama duubaa linkii yoo haxuuxu taate linkiin duraa tuni
linkii hogguu tuqxe booda linkiin durarra jiru kan bikka kana si geessu bikka gartee Kanadaa kana si geessu jechuudha. Saniifuu akka gartee rakkoo keessan seenne peejiitti jira dhuftee bikka gartee linkii tuqxee linkiin san bikka amma gartee Kanadaa kana si geessiti. Achirratti akka dandeessutti gartee jala deemtee information guutachuu ni dandeessa. Wanni gartee itti adda beektuun websaayitiin ati dhaquu qabdu canada.ca ta'uu qaba. Yoo gartee akkas hin jenne taate bikka sanirraa fagaadhu. Bikka san hin dhaqin takkaa'u gartee seentee information keettiin kanneen. Ammasuma deebiin isaa. Oh, galatoma. Okay, gaaffiin lammaffaa amma yoo rabbi jedhee alhamdulillahi galata rabbiin badini afaan shanii ol beeka. Yoo rabbi jedhee chaansii san naa kennee chaansii sun argadhee achi dhufe. How long will it take for a person like me to get a job? Like now compared to for those who don't know the language, maybe. Not much. To be honest, you'll get a job right away. It just okay. It takes maybe a couple of months, 3 months, if not, and then you will find a job because they have programs in place to teach you English, to give you a chance to go to school, and at the same time, agencies that will help you go, find a job. And there are always opportunities in the Western countries. Okay. Thank you so much, Mark. Okay. Last question. Page kan keessan canada.ca achi deeme yoo apply godhe in case not for your page maybe wrong page yoo deeme maybe be qarshii na gaafatan payment proceeding yoo jedhan I just go back, right? Is it like payment when they ask you any payment? Yeah, you just go back. You don't pay. Oh, thank you so much. May Allah bless you, brother. Thank you so much. I really appreciate that. Thank you.